Dubadha. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش كم نجانا جرت فيا جرة قالت ربي. الحمد لله خنا الرا أنا والبابتي ستبشر وربي هدو تقسم سلام ولا يا داتره يا وما ركون نجرا بشير براني سننقل شجرو وانت الجرماتو نما هنا واني جاملي وقارب يعني تك نما تكون في لوسينجل شاجرة. وربي هدو تقسم كسيفة هدو تقسم يا دكان ما تقوتي وان دابو ميتي فيليس فولو ناديوس توني أي رب ستياتو لك ما بيسوا وسيني. هاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيا Jirta. جر eenyu Sabrina jijjiirree jirraa bara wanti laayoon faamilii taane argite emoojii akkanatti jijjiiradhu shi billaacha faamiliin heddummaate ammas billaachi faamiliin tol laayoon yoo taane bareeda faamilii leencaa jechuudha. Namni faamilii leencaa hin jiru waan ta'eef jijjiirraa jijjiiradha. Tole. Qoyama dhiiraan galcha. Dhiira barbaadee hunuu isin galchaa hin jira. Hello. No. Nagaan qabu oruu. Mirqaanaa jirtaa? Mirqaanaan jira wallahi nagaa qabda. Nagaan qabu fayyaa. Alhamdulillah Allah nagaa qabna. Aye. Badii. Aye tata. Sinaafeqash naija. Ana isin galchin jiran bakka na dhiisaa guys. Akka jirtu dubartiidhaan marfamee hin jira guys. Haala nageenyaa hiyyaaf sodaachisaa na fakkaatee booda na boccaranoo fuula kiyya kana. Yoo na horraxanoo akka bashootti amma akka duratti marfamee hin jira dubartootaan. Manna hiyya guutuun dubartiidha. Warra mana Warra qe'ee akkam jirtu? jirra wallahi. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Beekaa akkam jirta? Xinnoo tokkoon si kofalchiisee deeman ishee sirran turu. Nayyee natti tola. Akka malee natti tola. Gara Wallaggaa kanatti ani mucaa baadiyyaatiif saawwa afaan eegaa guddadhe. Okay. Mana barumsaa ga'e mana barumsaa nu gashanii ijoollee hiriyoota qaba. Qabdoo waan jedhamutu jira gara Wallaggaa kana. Qabdoo beektaa? Qabduma uffata haa? Yeessuma dhannaa si biraa shugguxi yeroo tokko tokko jechoota Oromoo kun jabaadha bara. Qabdoo jechuun eenyutu barreessame? Qabdoo jechuun eenyutu beeka warri jala jirtan? Jechuun loqotni kun beekte Oromiyaa keessatti waladda loqotni. Yoon sitti meen kolfita waan hin godhu waldaadhe. Qabdoo jedhuga. Namni sitti haa himu. Qabdoo jechuun olluun gatu.
achi booddee Komantii takka harkeetiin koblaa jira ishii. gurbaan intala wayii jaallate gaafa jaallatu maaloo giiftii koo sin jaalladha jedhaan. Ati gurbaa rakkataa kana hiriyyaa kee hin barbaaddu jettiin maaloo giiftii koo maaloo uuman si jaalladha noo si jetteen lammaffa karaa koo baateennaan wallaahi billaahi obboleessa koon si tumsiisaa jette. Gurbaan hamilee kutachuu dadhabee gurbaan biraan hafu achi gaafa biraa gaafa dadhabu maal dadhabee mucayyoo biraa janajjanuu jalqabe. Isa sila jibbitee ofitti butuu didde maal jette beektaa gaafa inni dhalaa biratti gaafa argite. Si jette nambade waaqayyoo taanaan sin jaalladha jettu nama biraa jaallattaa nambade waaqayyoo isuma naqa. Maalirra barbaaddaa yeroo diddaman si gaafadhe sin barbaadu rakkataadhaan hin jenne jettennaan. Maalan koof mi'eessuudhaaf malee si jibbuudhaan miti jetteen. Obboo gadi miizanni gurbaa ol ka'e. Achi akkatti boonuu ta'e duuba maallaan jettare ammaa innaan. Wallaahi dhugaa rabbii ta'anii jette. Waan mati jaallatte bakka kanaan booddee inni isuu sin guutaa gooftaa koo bareedaa koo jette. Obboo gadi. Masaanutti finnaani. Achi booddee gaafa biraa gaafa sanbataa sa'aatii booddee ol agarraa jedheen laga mannaafashaa jedhamu tokkotu jira laga Bosontoo jedhama xidii guddaatu jira girl friend boy friendiin ol fudhatanii achi dhaqu. Kiyyaan ariifateera ayyee laga Bosontootti sa'aatii akkasitti ol agarraa jedhanii olii galan. Amma gaafa dhaqanii hin dhuftee burtukaana jawaafa waan akkasii bitatanii nyaatu bakka sana. Harka qabatee gaafa inni deemu achuma sinnaa jedhe amma gara caakkaatti siquudhaaf ol lungachuuf. Wallaggatti noormaalidha dhiifama garuu. Achi booddee maalitti eessatti nageessitaa nan badii waanoo kana caalaan deemu maalii dhugaa waaqayyoo obboleessi koo si argennaan si ajjeesaa jettee. Lakki achi sinna xinnoo ishee gara buna keessatti achi amma karaarraa gadi siquuf achi booddee. Adees oggee amma gurbaan kee durba dhungatee hin beeku. Durba dhungatee hin beeku achi booddee dhaqii baala cabsi amma galaa inni baruudhaaf jalqabaa hariifateera mucayyoo dhungachuuf. Siyette dhaqii baala cabsi jetteen. Baala maal goonaa jedhe. Andee irra teenya kaa'etteen. Ishee dhaqee bunni namne shugguxi bunni namne buna namaa kana mataatti cabsee baala tuuma tuuluu siree godheera. Achi isheen dhaabattee maastikaaf karameellaa nyaachaa jirti. Bareedduu koo baala cabseera muka jala kaa'eera kottu jennaan. Dhuftee baala argite nambadi waaqayyo maaluma irraan namoo kana hundaa maal goona nambadi maali gurbaa joonjaa kana maaluma godhaa achi maali cabsinaan jette minennaan eeyyee qaxxeerra teessee innis dhufee irra taa'e xiqqoo takka turee asnatti siqeedheen jetteen asnatti siqe xinnoo ishee na hammadhu jedheen. Nambade waaqayyo har'a maaluma eessuma nufe nambade maal kun namni joonja eessattiin sika gurbaa jette. Ayi xinnoo mashee walitti sinnaa jette. Yesus simette. Achi booddee ati na jaallattee natti siqee na hammadhu jette. Gurbaan itti siqee hafaaf godhee gaafa hammatu hamma. Jira miti walitti tottolanii sanaan booddee xiqqooma ishee harki gurbaa dogoggoree guntuuta isheetti gaafa bu'u nambadee waaqayyoo nan iyyarra nambadee eessa kuutti buutee guntuuta kuutti buutee jetteen gurbaan baqatee
Sanaan booddee gurbaan dafqee maali gaa waan haaraadha waan jalqaba waanta ta'eefi uummata mana kana keessa jirtan sorry for the word taphachuudhumaa fi namni kolfaa jirtu garuu maayikiidhuma kofalsiiseen ba'a jedheenani sakaaniin ittiin fifu. Thank you everybody. Thank you so much. Ai fataan hootee jirta. Galatoomii. Macheem waraabanii gadhiisu kana gaa waaquma nutti fuudhe. Sanumas ilaa amma waraabamaa jira kaameraa hedduun keessaafuu Suudii fi Dubaay biyyoota tanneen keessaa kaameraa hedduun qabanii jiran. Uummati kolfee du'eera. Maayikii fayyaadha miti? Nagaa dhugaa. Maqaa xawadhu. Yeroo gaarii qabaadha. Thank you so much. Okay, bye bye. Dubbadhaa yoo riseentan. Hayyana dufata. Mana bareefu micoon jettee irratti bar namaa wallolu jirra. Amdi mana baan takka keettee namaa wajji jirra. Mana ibsaa mana jiru nanti yaa mana beettee anuma cinaa teesse. Leesha akkasii manaaf daanji'an gaafa dhufu. Ibsaa mana jiru mana beettee biyyoon takka. Maal jettu? Gara deebisuu keenya. Mana bareefuun tanaati biyyoodhaan ibsaa mana jiru manaaf dee'in jenneeni. Ani immoo ibsaa mana jiru manaaf dee'in jettu seetaa micoon takka na biraa asuma wallolu jirraa leeshitti ibsaa mana jiru manaaf dee'in. Ammoo isaa uummata na hedduu. Kalee manaaf dee'in aan jette. Kalee manaaf dee'moora. Akkamiin manaaf? Maaki. Maaki fa'aa ibsaa maaki jedhamtaan. Manaaf dinatti. Manaaba himadhu jeen. Manaaba himadhu jeen Hotu. Saarti shaa. Hoo manaaba himadhu. Diddi sodaatte marraa itti saawallee. Maa sodaatte rakkoon hin jiru bara. Walaa sodaattee jirti maaki shaa lubbuu waan na galchiteef galatoomi. Ayyee rakkoon hin jiru. Sababa kayatiitiin amma ijoolleen asii wallee ilaallee sitti miicoo biyyattii irratti osoo jaarsi ishii mana yeroo manaaf dajee immoo ilmoo namaa takka dhahee keerra cabse. Hasaaraa wajji kafalla. Lama godhi booda hottoyyee ni kafalla. Abshira yee waan na galchiteef galatoomi bareedduuti. Galatooma abshiruma. Dubbadhu. Salaamu alaikum Maaki. Hi Rosie. Jirta mangisti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bulte? Akkam fayyaadha Maaki? Fayyaa jira alhamdulillah. Galatoomina galchuu keetti fedduuta akkan si jaaladha wallahi. Akkoon qabu. Anillee hin galatoomi. Gaasti. Dubbadhu. Bakka na galchuu ganuma si dubbadha jeetiin hin ol gadi. Dhumate? Ayyee. Guys, emoji jijjiirame namni emoji jijjiirre hundi keessanuu emoji jijjiiradha. Emoji change emoji godhaashi warri wanti kana gootan hin feenu bakka nama hedduu qaba waan ta'eef jibbinee jira. Emoji lion family dha. Lion fi onni adii godhadha. Jijjiira faamiloonni keenya kiyyaaf ka ibsaa jijjiira hundi keessanuu. Maqaafillee leenca faamilii fi laayoon faamilii yoo jedhame tola. Faamilii billaachaa yoo jedhan hin tolu. Wayne. Arana dhukkuba guys, xiqqishoon dhukkuba. Sabru in breedu moo ni breeda? Waaw moo waaw miti breeda miti. Jechuun
namni waan hin hedduun namni hedduun hin godhanne waan ta'eef saniif jaalanne bar. Billaachi garuu bakka hedduu jira bar. Muuziqaan nuuf bani maakishaa ay. Muuziqaan dhaggeeffannu qoy. Alleenca baay'een jaaladha saniif bar. Alleencaan hin jaaladha. Qophiin kee godhaayyeen seentanii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natiija akkam nagaa? Irra maal jetti sila maal godhatti intalti? Nagaa akkam nagaa? Jirta makii keenya akkami? Nagaa. Miskiin namicha. Mucaa mangisti yeroo baay'ee nama si barreessaa ture amata tokko ol. Har'a carraatee na seensifte akkam hedduu galatoome. Akkas ta'uu beeka carraadhaan mana kana seenama malee manni kun nama filatu akkasitti hubadhaayyaa amma hubannoo bareedarra jirtan. Namni mana kana gizee gastee ergatu carrumaa'een akka fuudhee galcha malee nama tokko filee galchuun nama tokkollee akkas hubadhaa. Dhugaadhaas barree jirra akkati nama illee marannee jadda addaatiin illee akkati nama inni ilaalle barree jirra. Akkam obboleettii keenya qaaliinuma jirta? Hin jiru nagaa wallaahi. Maashaallah amtuun sin argina ammallee. Galatoomii. Hayya akkana gaaffii gaafachuun hin danda'a? Gaaffiin kan kee gaaffii akkamiiti? Gaaffiin kiyyaa gaaffii sabaati. Shugguxii ta'u. Yoon danda'e. Gaafa dhumee maalinni? Ayyee yeroo baay'ee maqaa kee kana makii Orootii garuu wanni namni ittiin si beeku wanni as miidiyaa irratti illee ittiin beeku shugguxii keenyaa jiran. Ayyee dhugaadhaati shugguxii Oromooti. Waa hundatti illee akka shamarraniitti illee akka sabaatti illee saniifuu jaalallatu uummata Oromootiif qabdu. Hagam takkasi keessaa mul'ateeti namni kun shugguxii Oromoo siin. Haala keessa jiruuf haala gara duraatti akkam ta'uu qaba jettee nu deebisuu dandeessa akka yaaddaa jeetiin si gaafadhaa. Haalli amma jiru kun immoo akkami? Ati milishaadha moo makalaakiyaadha? Moo poolisii Oromiyaati? Moo BBCdha moo OMN? Animo. Lakkee abboon ajjaan Allah min zaalika milishaa simini makalaakiyaa simiti. Ani qeerroo Oromooti. Fuula dho'ifattee yoo gaaffii gaafattu akkamii maashni godhaa jechuun walirraa ni deemaa? Ati fuula dho'ifattee waan barbaaddu yoo na gaafattu hin ta'u fuula kee. Lakkiin hin mul'isa fuula kiyya isaa na arge homaa rakkoota kan qabu. Dura as baatee akkasitti maqaa kee ibsitee maal jettee si deebisna. Fuula kiyya sitti agarsiisa homaa rakkoon tokko hin jiru. Nageenya keenyaaf sodaachisaadha saniif. Lakkii maakii keenya homaa nama akkanaatti shakkamullee mitiin. Sitti mul'adha rakkoon tokko hin jiru. Dubbatee hundi Oromoo jechuun isaa kanatti ulfaatanii beektaa saniif viidiyoo as ba'e. Yaa maakii keenya yoo man viidiyoo kana seenuun beeku ta'e naaf mi'aanan seena.
Viidiyoo banuu hin dandeessu. Fooloon kee xiqqaadha. Akkasii miira faloon kiyya xiqqaadhee tan faloo guddaa qabu takkana jalaa gubatee ture. Dura dursoo gaaffii ati na gaafatte bu'aa siif ni qabaa? Bu'aa guddaa naaf qabee. Jechuun wanti ati na gaafatte maaliin isla irra deebime? Gama kiyyaa wanni si gaafadhe tokkoffaa maqaa kee Shugguxii Oromoo jedhamuun beekamta makiidha. Shugguxii Oromoo siin jedha Oromoon. Haalli amma keessa jirru tokko kanaa haalli amma keessa jirru kun immoo haala amma irra jirru kanaa wajjin maqaa kee kanaa wajjin akkamii Oromoon kun immoo gara duraatti Beelana kaaste beelana kee amma gaaffiin kee beelana kaaste subii tanan dammoo eenyu akkasii buuse sin beeku ifii buuteensaa ifii buuteensaa hin beekamu ooyyee Jirtaa lubbuu jira dhugaa rabbii akkam nagaa baga nagaa taate atilleen baga xabshii taate ati maaliif nabbaate qoy maayin sibbee rabbi sodaadhutiti rabbi sodaadhuma akkanan nabbaate qoy bismillaahi minisootaa guddoo san keessa teesseeti siyaadii jechaa oltaas jala teessee meeqis ta'e ingilii faayilii ayimii sinuma jedhe jijji wey filaawuriidhaan bakka ayimii hojjechuu qabaan si yaada kaamaal godhare filaawurii malee si yaada baran harka duwwaa namni na yaadu kun immoo daranuu beelana kaasa duraanuu ni beelaa duraanuu na beeleessaa jirta gisee jecha alta jecha obboleetii xiyya taate anti wanti addasi godhu bara obboleetii xiyya taatee dibar akkoo ganas ani fati keessaanii miree kaasa'uu qabnu dammoo himi daadii koo daadii amma maal jettee amma jijjiiradhu kana maali hin bareedu bar kana irra bareeda barka duraantu irra bareeda duraanii ilaalu wanta wanni tanaatu bareechise jijjiiruu keessanuu ati natti himtee jennaan baree barii mul'attaniyyuu ni mul'ata lakki ilaal billaachi kun bikka hedduu jira ni beektaa nama hedduu qabatee deemu jira soo nama hin dabbara gaa bakka nu dabbareeti laayoon faamilii taana jennee kana goone bar imoojiin biraa hin babbareeddu. Egaa jetta ni ta'a ግን kun baay'ee mana bareecha. Kun hin bareedu yoo komantii barreessan bar mee laayoon faamilii wallahi hin mul'atu qoy warri laayoon faamilii taatan barreessaa komantii haaraa hin mul'ata mana leenca akka ajaa'iba mul'atti barreessaa mee komantii guys barreessaa mee Holan Mau acuh ya? Ma shari'a